sagaluma saati betta. Tokkummaadha moo kan erge ana. Mee tokko irra deebi'i nu bani rabbi. Hin dhageenye. Annuun galle. Hayyee kunoo. Bani maal tokko dhiifama. Kunoo. Dhaggeeffadhaa. Sekendii sagalii bar sekendii sagal. Balleesseera. Siifa bal'attu ishee hafizaako. Siifa bal'attu. Siifa bal'attu. Siifa bal'attu hafizaako. Siifa bal'attu hafizaako jedha sagaleeni. Sekendii sagal kunoo dhaggeeffadhaa irra deebi'u. Siifa bal'attu ishee hafizaako. Siifa bal'attu. Siifa bal'attu. Maali gaa ijoollee TikTok irraa kun waan dhugaa fuute deemuu bulteetti jedha. Ani koo inni kaan kijiba jedha, inni kaan dhugaadha jedha, inni kaan footoo kaa iddootiif intala tokko maxxansa, inni kaan footoo koo maxxansee sartu viidiyoo hojii waraaba jedha. Viidiyoon jinnii si hojii na waraabu. Wanni na amana isa kaleessaa dhiifama. Na nyaate bakka leenci bakka horii kiyya fixeera anas nyaachuuf deemaadha jedhe. Jennaan ummanni haadha isa dhugumaati jedhaa jira itti dhufuun olleechi. Annaan bifna jedhanii qottoo waan qaban mandarii fayyaa dhaqan. Annaan bifna jedhanii booda yaa toofi mootii qabadhu laa hawla wala eessaa ol itti gachuu toofi. Toofi horii mootii taraa buusaa. Oye kilaashii gosti bidda baachiitu waa biraa keessa hin galin miira keessa irra baasaa bukkisaa nama galchinaanatti. Jennaan booda ammas isa dhugumaati uummattoonni dhaqqabaa jennaan uummanni alana isa dhugumaati nuyiif immoo isa dhumaati jedhanii deeman. Ammas sammuu qabdanuu jedhamu kanarra taa'e. Isin sammuu qabdanu namni bashannanuu hin danda'u. Maaltu si waame jedhee uummata mufachiise. Sadaffaa irratti maaltu dhufe leenca isa dhugumaatitti dhufe. Horii isaa nyaatee kee akkuma inni farrifate isa nyaachuudhaaf deemaa jira. Yaa uummatoo rabbii jedha. Amma isa dhugumaa jedhe. Ergasii yeroo lama uummatatti qoose miti. Hattaa kara deemaan illee akkatti hin gorre maal jedhe uummanni. Mucaan kun kanaan duras akkana iyyaa. Kaleessas akkana iyyaa ture, dengadaas akkana iyyaa ture. Soba jedhee wal dhowwee uummanni jechuudha. Mukatti cabsee leenci isas horii isaas nyaatee jedhama. Qaldii isin tiktookii irra fiddanii handu'eera an akkana ta'eera jettantu akka mucaa kanaa sagaleen taa'amne taasise. Tokkummaa tol fuudhee malee fuudhaan jirru. An taban jedhaara wallaahi laazim. Dhageessanii taban jedhaa jira. Qoosaa yeroo qoostanu qoosaa du'aa handuufanii handu'een jira sidhamnaan hin jiraadhu minaamin hin jedhinaa qaldii keessan akkanaatu balaa akkanaa kun mana keessa sagalee walumaan qaala. Kanaafuu adaraa keessan tiktookii irratti fooloo guddifachuu jettanii namichi tokko amma maal jedha taa'ee tokkummaa ajjeeseera. Ana ajjeeseera akkuma haati koo abbaan koo biyya duniyaadhaan jiraatin inni akkana. Ana dengada xurumbaa ta'uu bena gadhiise. Nama biraa akkasii xurumbaa bu'ee nasiyaan olee gadhiiseera. Aslii gadhiise namni inni ajjeesin hin jiru. TikTokii isaa maal jedha maqaan isaa. Taa'ee xurumbaa bu'ee ilma namaa gadhiise. Adaraa rabbii qaldii dhiisaa. Qaldiin maal fida? Duuti keenya illee akka inni bakka dhabu fida akka mucaa amma nyaatame jechuudha. Fakkeenyi isiniif haa ta'u. Boleessa keenya rabbi rahmata isaaf godhu. Amma mucattii finne jenni namoonni tokkummaan dubbadhu naan jedhee deeme. Mucattii finne gaafa namoo maaliif didde jennamoo baga didde jennamoo sanuu dubaa itti nutti waamtan la hawla wala quwwata illa billah. Waa tokko wanta naasoo jiru wallaahi. Boleessa keenya warra jirtan inni kute nurraa kuteera. Maatii isaatti hidhate keessattuu haadha isaatti hidhate. Dhageessanii isii yoo taate miti jaalallee an shamarran kabaja guddaan sinii qaba. Jaalallee miti haadha manaa yoo taate an amma Sama ofin ajjeesu nan du'a malee. Makiinaan na nyaatti, saree na nyaatti, allaattiin na nyaatti malee ofin ajjeesu. Maaliif of ajjeesa abbo? Siifa bal'atu. Yoo barbaadeen bal'atiniif warra koota. Ofin ajjeesu. Obboleewwan keenya akka waan deebitanuu akka waan ati of ajjeesaa jiran nan shamarran waa dhiifama sii gootuu wayitti hin laalin. Don't try this. Yaali kanan irraa dhaabaa. Of eeggadhaa. Nama jaallattan laalladhaa. Jaalala keessattuu dhiironni yeroo waa jaallattan eeggataa. Geessanii eeggataa. Shamarri akkas nama gooti yookiin immoo dhiira akkas nama godhaatu hin ta'ini. Jaalala keessatti jaalala jechuun lubbuu jechuudha. Jaalala jechuun lubbuu jechuudha. Lubbuu jechuun maa inni? Kun obboleessi keenya wareegama kafale. Kana jaalallira.
Jaalalli lubbuudha yeroo jedhamu namni wama ta'e hin beeku. Wama ta'e sin jaaladha sin jaala sokkolattee wal dhuga gaatitti kalas bakka. Jaalala kan elgaadha ciifama wal jaallatameera bakka. Gaafa torbee ni kaadhaa natu waamama dibbeen rukutama wal fuudhameera jaazaa kalas dhuma lakkii obboleessoo jaalalli balaadha. Yoo rabbi sii sirreessee jedhe malee jaalalli marziidha obboleessoo. Jaalalli marzii summii. Shamarran rakkoo guddaa irra gaara. Dhiirri kunoo rakkoo guddaa irra gaara. Akkana waliin godhina akkasana waliin godhina hin jennu. Obboleessoo bakka ijoollee ollaa keeti ijoollee naannoo keeti kan abbaan kee nikaasii hidhuu danda'u malee hin jaallate bakka dhaamsa siidhamu. Obboleetti asii qooxiitti dhaqeerra reenatis qooxii irraa si buusuu hin dandeenyu. Jaalalli jaamaadha jettanii toofi qaxaramee utuu irraa qaban rabbeeriti. Toofi goositti tolle haasaan keenya nurraa gadi bu'i bakka miila keessa jirra. Toofi dedoo